waan dhooftanii nuti jaayisa godhatu kanan daftari itu jabeessanii qabdan yoo utaale xiyyootii waliin cabse gurbaan maaliif walitti cabse ani sodaadhu cabsinee qabnu dhufee dura jijjiirra qaba beektee gonan isa qabe ilmaan arama makiinaa kana keessa bu'uu jira kana tokkotee naannoo kana badu waanuma dhaqamaa isa dhaqna naannoo kana bu'uu jira kana kan biraa qabu kana sirra deema Yartanii daawwattoota keenya viidiyoon dhangalaqqsu kana laayik sheer godhuun dagatina dafa nama hundaa walii gahaa Oromoo hunda biraa walii gahaadha. Bahar qabamee jira. Harka diinaatiin ijoolleen isaanii jechuun qabdee jirti. Bahar qabamee jira akkuma gartanitti viidiyoo takka tan Najjaash gallaqqisin arge. Najjaash maalii miti boqoni dhamaa jechuun uummata gartee jirturree uummata jechuun shirkiin deemu uummata jechuun shayxaana ummata shaytaan ajaa'ibaatiin deemu akka ajaa'ibaatti jechuun itti marsanii qabanii duraan illee jechuun kophaatiin deemanii jechuun yoon an soojii deeme yoo gartee diineen yoo gartee birraan soojii deeme jeetiin jechuun okutu akka lafa jalallee dhaammadhee jechuun uffateettillee himee jira jechuun isattillee himee jira namni kophaa deemuun bareedaa miti namni diina qabu nama hojii deema takka waan nadhee jechuun na hojii deemuu qaba takka waan biraatti hojii deemuu qaba. Kophaa akkanumatti deemuun rakkisaadha waan akkanaati namarra fitti jeetii nama dura jechuun himadheedha kun baar qabamee jira jechuun waan gartee innillee jechuun harakaate jechuun firraa dhorkuutti firanillee osuma godhu jiru waan nama gaggabsitu targartee miiqattiin deematanii ijoolleen shayxaanii gartee ajaa'ibaasanii bootaan ijoollee jechuun beeta dachiirraa tara rabbiin dhabusiise malee tumni ijoollee miti. Isaaniif gartee shayxaanii isaanii san gartee isaaniif shayxaanii isaanii warri gartee shirkii nama godhuuf warri waa hunda gartee nama godhuuf deemee jechuun baar kana jala naannoo jiru baar takkaan harkanne baar takkaa jechuun qabamee jechuun harka diinaatiin akkanan taane mana saafaatti barbaadan maleedha. Har'a jechuun bakka maleetti harkatanii kunoo baar qabanii ni gartanii daawwattoota keenya jechuun nama hundatti akka itti nu iyyatanii barbaada. Maaliif jechuun kophaa deemuun isaa kun rakkoodha. Kophaan deemillee jee tara meeqachuun ittillee dubbadhe jechuun fatiyaalleen itti himte jechuun innillee jechuun gaa dirqama irraa hin kafaladha jeetuma jechuun gaa ulee dheengadda jechuun warra gartee biyyaa jechuun uummata gartee maqaa isaanii dha'ullee hin feene uummata kanaan jechuun tumamne irraa hin kafaladha malee jeete haakama isaaniillee dhaquu didee baar dhaqennee osoo kaameraallee marin jechuun kadhannee jechuun dadhabnee haakama namaan dhaquu jechuun hangaan irraa kafaladhu dhiirana tumte hangaan tumee irraa kafaladhu uummata shayxaana kana jechuun isaaniitu nuddee jeeti saniif dhaanachaa jira haakamallee hin dheyne osoo haakaman dhaqin osoo jechuun dirmamuun sanuu irraan bu'in osoo dhukkubbiin ulee sanuu haakamallee dhaqee jechuun dawaallee hin godhatin nuti duudhaan jechuun ammallee kunoo kophaa deemee gaachuun akkanatti jechuun miidhaan akkanaatunis irra geessee jechuun qabame amma harka isaanii bu'ee ammarraa jechuun bahee gaa barbaaduun kiyya hin oolamu daawwattoota keenya jechuun du'aa hin godha akka jechuun harka diinaa kana baafnu abadan nu baafna ani bakkaan isa taa'uun qabu bakkaan isa jalaatti hafuun qabu yoo fedha rakkoonsaa kana na qaban malee bahar qabame an akkamiiniin taa'ee jechuun mana buluu danda'a. Wanni kun rakkisaadha isinis ni beektanii hangaanan bira dhaabbachuu jiru hanga jechuun naaf inni wal jaalannu dhugumatti isin jechuun saayibar dhugaa takka obbolummaa dhugaa hojii jirtanii jettanii nus faarsansan quba qabdanii ni beektanii har'a bahar qabame taanaan ani fedhe waa taanee naa qabanii malee bahee jechuun barbaaduun kiyya bahar mul'isuun dirqama yoo fedhan akkumatti jechuun gosa guurratanii mana shayxaanii yoo fedhan na qabanii malee ani taa'uun nattis hin moo'itu taa'uun nattis hin toltu ani eega bahar qabame barbaaduun kiyya isaan kana gartee uummata shayxaana kana harkaa uummata diina kana harkaa baasuun kiyya hin oolamu abadan rabbiin nu hojii jira
tawakkaltu alallah jee rabbi irra dhiifadhee bahun kiyya dirqama barbaadun kiyya dirqama fiidiyoon gartee anamma mareetana laayik sheer gootanii jechuun akka gartee namoota biraan geessanii akka namni na dirmatu akka namni na dirmate jechuun warri gartee yuutuubara ta'u hundinuu na dirmatanii warri gartee nuuna'u osoo diina keenya hin ta'in warri gartee nuuna'u warri nuu rifatu akka gartee komantiidhaan barreessanii gartee nama gartee garaa namaa laafu nama gartee walii na'u ni beektanii isin hundinuu jechuun akka na dirmatanii waan kana jechuun bahee jechuun bahar barbaadee uummata kana jechuun harkaa akkaan deebisu du'aayii naa godha daawwattoota keenya du'aayiidhaan bira dhaabbaa du'aayiin teessan ni daleetii asumaanoo jechuun anamma arra jechuun akka tasaa jechuun dadhabeetiin rafee irribaa ka'ee akkumaan ka'een jechuun yuutuuba gumbanu kunoo bahar qabamuu bahar harka isaanii seenu harkee hedduu takkaan rifadhee jechuun amma rifaatuu hanganan jaamne takka jechuun waan ajaa'ibaa takkaatu nam mul'ate jira bahar qabamuu kanaanii yaabo du'aayi nu godhaadha bahararra eessaa harka diinaa bu'e harka diinaa kana bu'uun hin dhiisan wooma sanummaa itti godhanii jechuun dhamaasanii jechuun bahar akka malee godhuun shakkee yaa jara keenya yaa oromoo teenya yaa daawwattoota keenya akka nu bira dhaabbattan akka nu dirmattan mee akkam wayyanname mee akkam gooname mee akka gooname akkame yaa daawwattoota keenya jechuun namoota nuyyaa amma caalaa jechuun yoo gartee fiidiyoo tana jechuun kan agartan taate jawaadee namni jechuun isaan firii namni namaa rifatu isaanuma isinillee jechuun kaatanii jechuun akka gartee bayeetin jira amma ba'uuf hin deema gara alaa bahar barqabanii jiranii bahar barbaaduuf hin deema akka jechuun kaatanii na hojii barbaadan akka tilefoonaas naa dho'etan akka na quba qabaattaniin isinii dhaama maaliif naboota takkaa hin dhaabbatinaa jechuun akka na barbaadan bahar qabameetu jira bahar san baasuudhaaf akkana dirmattaniin isiniin jaa maaliif deddeema takkaa waan telefoona keessan amma isinii dha'ee jechuun waqtiin qabu sa'aan qabu anamma ammarraa jechuun ba'ee yoo akka isaatti takkaa waan qabanii akka fedhanaana godhanii malee bahar harka diinaa sanii baasuudhaaf bahar gartee harka sabduu san harka jechuun uummata jinnii san harka gartee uummata jechuun shirkii waa dalgu san arra isaan qunnamee isaan qabanii isaan bahar lafaan dhawanii jechuun hanga ala qaban san malee bakka geessanii sana agarree yaa jara keenya. Salattuu manuma isaanii keessanii manuma jijjiiratu san keessanii takkaa hogan manuma jechuun sheexana isaanii san keessanii bakka keessan salattuu hin qabanii sanaa haree isaa jechuun bakkuma sanii sanii bakkuma mana jijjiiratanii bakkuma sheexana san keessanii rabbiin waan godhan san irraa haa qabu daawwattoota keenya jechuun du'aayii godhaa fi har'a qabamuun kun kophaa isaa deemuun saniif qabamee yaaboo nu dirmadhaan yaa daawwattoota keenya. Har'a silaa rafuu baadhee jechuun mana isaa san gadhaqee sheenaan kutte gaarammatan qabdu har'a rafuudhaan innillee telefoonatti hin dhoyne batiyaallee natti hin dhoyne akkana baarillee bayeettee jechuun natti hin dhoyne har'a bayee qabamuun isaa kun jechuun kunoo halkan amma isaa amma jiru tana qabame halkan isaa amma jiru tana qabame halkan qabanii jechuun gaa karaa isaan keessan hin beekne waa sheexana san bira kutuuni waa akka godhan hin beekne yaa daawwattoota keenya nu bira dhaabbaan isiniin jaa yaaboo komentii fi waamtaa fi du'aayiidhaan nu bira dhaabbaa har'a jechuudhaan fiidiyoo akkaan jee isinii waraabullee hin qabu woomaan harkeen asirratti isin jechuun jira bahar qaban san akka malee rifadhee biran jiru ani akka tasaa jechuun ganda jira jechuun woomararroo tanaa jechuun manarraa illee deemee jechuun gandallee ijoolleellee manarraa oofee guyyaa sadii moo afur ga'ee ammallee jechuun gandumaan jechuun saayiboota kiyya jechuun nama himuun barbaanne biraan jira. Waan injuun qabu jechuun bahar qabee jechuun hanqabame jechuudha. Waan injuun qabu ammarraa jechuun ani deemee jechuun barbaaduun qaba. Yaa daawwattoota keenya jechuun du'aayii nu godha. Du'aayii nu bira dhaabbaan isiniin jaa takka akka irraatti hirfadheen beeku. Takka akka irraa hirfadheen beekan. Maaliif waan ajaa'ibatu nu qonnamee bahar kophaas deemuudhaan qabamee kunoo harka jechuun diina isaa harka jechuun shirkii uummata shirkii nama godhu uummata duraanis jechuun dhamaasu ture. Isaafatee warra waliin hin feene isaafatee warra addaan baasu fedhu isaan harka seenee jira suniifuu qacallottiin rifadhee jira maaliif fiidiyoo tan akka jechuun nama bira dhiitu laayik sheer godhuudhaan akka gartee nutti hirmatan akkanatti hirmatan akka jechuun bahar kana achirraa itti baafnu akka bahar kana jechuun barbaannee uummata kana jalaa baafnu daawwattoota keenya jechuun mala nu dhiitanii nu bira dhaabbachuun dirqama bahar qabame jechuun ani hedduu takkaan jechuun
rifaatuu hanga nan jaamnee rifadhee jira. Suniif jechuun numa baha rakkoon qabu numa barbaanna numa garra numa baafna baar wanni godhanis hin jirtu yoo masan gartee itti godhanii dhamaasan malee yoo fatee maawisa wal jibbiisan malee wanni godhan takka hin jirtu. Eega isaan harka bu'ee wanni godhan takka hin jirtu. Jala deemnee hordofnee barbaannee bakka inni jiru lubbuun ta'isaa qaban tana tijjal numa qabamti tanoo biraatis numa qabamti. Arraboo jechuun baara qabame jechuun lubbuu jibbeetiin jira. Lubbuu goota keessus bakka feeta keessus jechuun lubbuun guyyaa du'ee numa duuti. Arrammoo isaan qabanii jechuun baara kana itti taphachuun waan hin taane bahee jechuun barbaadee jechuun baar arku arkee arku baadhu immoo akkuma isa kanatti qabanitti yoo na qaban malee mana bakkaan hin jiru tanatti bakkaan amma jiru tanatti hin deebu jeetiin jira. Abadan hin deebu jeetiin jira. Hangaan isa arkuun hangaan isa arkee jechuun uummanni kun jechuun yoo fedhan jechuun fuudhaniiti achi buutee godhanii baar kana duraanuu eeggachuu jiranii baar kana birtee barbaadu jiranii baar kana dhamaasuudhaaf waa hunda itti godhu jiranii isaaf ijoollee isaa isaaf jechuun ilmaan isaa jibbisiisuudhaaf waan hin godhin hin qabanii deebi'anii irra karatti harkatanii jechuun karatti qabuun isaa kun hedduu takka na gaddisiise hedduu takka na rifachiise. Abshir jechuun bakka isaan qabanii geessan kanaan nu baafna rabbiin nu wajjira rabbiin nu bira haa jiraatu qaaliin nu bira haa jiraatu isinis du'aa teessan nu bira dhaabbuun nu bira dhaabbachuun dirqama yaa daawwattoota keenya nu bira dhaabbata takka akka irraatti jechuun rifadheen beeku takka akka irraatti wajjin wanni akkanaa nu dhufteen beeynu yaa rabbi gartee nu gargaari yaa rabbi gartee bakka baar kana keessa nu garsiisi yaa rabbi harka diinaa kana jechuun baar akka gartee gabbaaf nu godhi yaa rabbal aalamiin dandeessa. Sumaatu nu jira yaa Haaliq daawwattoota keenya meesanii jechuun du'aa teessan jechuun nu godhaadha. Hedduu takka rifattanii jettanii hin beekaa. Hedduu takka akka nu rifattan, hedduu takka akka baarii rifattan, hedduu takka akka fatiyaa rifattan, hedduu takka jechuun akka nu dhimmamtan ni hin beekaa du'aa teessaniin nu bira dhaabbaan isiniin jaa har'a qaceellotti rifadheera. Waan hin taa'eetti fiidoo isinii maruu qabu ammarraa barbaachisaatiin deema du'aa naa godhaadha. Maaliif jennaan namni akkana dirmatu namni akkana hojii jiraatu koomenti jalatti naa barreessanii jechuun nama hundatti bifa dandeessaniin dhootanii balloo bira dhaabbaa baar uummata gattee shirkii sana harkaa baasaa jettanii nama nu daawwachiisu nama nu dirmachiisuun isin qabdii daawwattoota keenya nuti jechuun rabbii gatitti uummata Oromoo qabnaa isin qabnaa daawwattoota keenya qabnaa har'a isin jechuun gaa nu bira yaachuun kun du'aa nu gootanii nama achitti dhootanii jechuun nama nu dirmachiiftanii har'a baara qabame jechuun dubbii biraati. Balloon waan keesseeru balloon akka keesseeru isinuu ni beektanii waan nama isinii himu miti nu bira dhaabbaan isin jaa daawwattoota keenya jechuun haasawullee isinitti hin dheeradhu an amma beetiin jira akkaan milkaa'u akkaan gartee isa kana jechuun harka diinaa kana baafadhu har'a saahibni kiyya qabame obboleessa kiyya qabame akkaan jiru numaa hin beeku. Isinummaa nu gartee nu dirmadhaan isin jaachuun bifa dandeessaniin akkaataa dandeessaniin nama nu dirmachiisaa akka gartee uummata shayxaana kan harkaa baafnu uummata diina kan harkaa baafnu uummanni diinni kun baara jechuun akka duraan namatti diree jechuun nama tumsiisanitti har'a jechuun ifii qunnamanii jiranii namni qabanii kunoo nama hedduudha nama 4-5 haaris gaa moggaa jiraachuun oolanii yoo uummanni gartee warra biyyaataniis sunifuu nu bira dhaabbaan isiniin jaa daawwattoota keenya jechuun. Inshallah jechuun hanga fiidoo gartee baar agarreen fiidoo baar baafneen walitti deebinutti nagatti nu turaan isin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.